kana nin deeggara jedhu dhugumaan inni gartee namummaan qabu quuqama namaan qabu waan gartee khalaas irraa dubbatan nama gandummaadhaaf bar deeggaranii jira Biraadii dabalitti. Okay. nama gandummaadhaaf deeggaranii jira bar hattuu gartee haadha hiyyeessaa boochitu jiru gurbaan kun kutaadha nama gartee miidhaa jiru dhimmiti tun dhimma kutaa hunda laallatu walloon jennee jimman jennee miskiina bishaanirraa bu'e wali qabee inni wanni barbaadu mataa maallaqa isaa bichaadha si gala miskiina haan arrama akkama gurbaan information agartee isaanii amma durallee biyya yaman keessa ture achirraa Indoon kamisa qindeessaan qindeessaa yeroo kajoo kana. hattuudha wallahi awa namni kun qindoodha moo forroqeedha moo eenyu namni barreeffatu Kun qindoo miti ayyaa kana duraan hin beekaa. akkasitti namni hattuu deeggaru amma caalaa nuure waan kana keessatti yoo itti dhiibateet yoo waan biraa asees yoo maqaa balleessuu deeme malee yoo niif akka quuqama hawaasaa hin qabne if godhuu deeme malee kuni arramma nama kuma sadeen san keessa hundi namaa hayyee namni kumni lamaa fi dhibbi shan akkam xiqqatu nama dhibba shan yoo taate malee namni kumni lamaa fi dhibba shan nama isaanii miidhamee jala kanaa boo'u bichaadha gala nama hawaasa jila kanarratti miidhaa gaggeesse nama haadha hiyyeessaa biyyaa boochuutu jiru kun waan deeggaran kan qaba obboleessa keetu yoo ta'e kanarratti abbaan dubbatu Sanii miti. Anamba isarraa kan danaa ba'uu dide akkamiin nama miidha inni kun hoggaa nama miidhu akkam jechuudha miidhaan nama miidhu tun. miidhaan inni nama miidhu amma miskiina gartee bishaanirraa bu'e fuudheetuma makiina darbeetuma mana tokko waliin nagaatuma achitti ulumaan irraa buusa hawwala dhujaan maallaqa gandarra dirqama hone osoo jaalateen ta'een dirqamaan irraa buusa uleedhaan cafaqeeti kaan ajjeese amma akka arraba dubbatanii bar dubbiin bar waa laaftuu kan laalantanaa miti bar namni harka isaanitti lubbuun dabartee kara nama soddoma olii kanaa jireenya dubbiin laaftuu kan laalantanaa namnummaan harka isaanitti lubbuun dabartee kara nama soddoma kanaa olii jireenya bar akka arraa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabbal hundi keessan waasili. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Akkasuma dhugaa rabbii itti jajjabaadha baay'ee guddaan akka gurbaan kanallee miidhee jira beeta karaa takka kuma 90 irraa buuse. Sumarraa umoo. Anuma kanarraa wallahi kuma 90 buuse kuma 90. Awon gurbaan barre ganda keenya jara keenya Kuno angkana lah. Horte isa guutuudhaan beekana nan gaafatanii. Ajaa'iba. Abaa asli akkas taanaan ganama takka guyyaa sagantaa bareeduutti qabannee toggaa firii jirru tartiibaan gaddeenyaa soina. amma arra beekte amma gurbaa sana irra amma wanni arramma xiqqoo mijaa'een tartiibumaan ulaalee muraadeen miira keessa gala. Bara akkasii miti dubbii akkasii hoggaa argatan laal na dhageeffatu laal namni kun ilaalu humna adda qaba. Agandaa akkasii hoggaa jiru yoo nama dabaltanii nama wajjin akkasii wannoo gootan malee amma akka guyyaa kana sanatti waan lubbuu qabu waan silaa waan guddaa takka dalaguu danda'an bakka akkuma salphatti bira kuttanii agandaa san fashaleessitan. amma laalee amma akka goono Dabbal amma sagaleen yoo jiraate asli carraan akkanaa shabakaa waan hin qabneef dubbadheetiin gabbu'a. Waa'ee Hussein Maabaraa waan amma jalqabamee sii miti. Waan bubbule kana nuti lafatti irratti hojjechuu jalqabnee jirra. Nuti waan kana hambisuudhaaf wanti nuti hin godhin hin jiru. Tokkoffaa ijoolleen teenya gaafa Sumaalee lasaanota irraa bahan dallaalota hundatti himneeti ijoollee dhalaatii wajjin makiinaa akka qoran karaa daadaa kabiratti deemaniin ammoo maallaqa guddaa akka hin gaafanne riyaala 400 qofa akka gaafatan hayyee jennee dallaalota hunda dubbisnee walii gallee jirra. Ijoolleen teenya irra guddaan haasawa kana dhaga'uu yookaan fudhachuu didaniiti lafa yaa'anii gurbaa kana dhaqan. Hussein eenyuu bakka hin bu'u Hussein ka jiraatu garaasaatii fi namiyyuu ni beekaa jechuun Hussein Maabaraa jechuun dallaala ture namni hin beekne hin jiru. Hangaafaan daa'imaatiin isa beekaa jechuun har'a dhiisi. Hussein nama kana garraan abbaa fidee ta'e anaas ta'e anaa fi atii sitti dhahinaan qabeetuma maallaqa buusaa jee nama buusisisuudha. Hussein kana akka qunnamtii hin arkanne akka ijoollee kana hin argine inni ijoollee tanaan makiinaa horaatti dhalaa wajjin gama radaatti deemaa jenneen. Warra nu dhaga'uu didanii deemaniitu isa harka seenaa jira malee yeroo kanatti warri nu dhaga'anii dhalaa wajjin makiinaa horan. Hussein wajjin wal arkutti hin jiran walis qunnamutti hin jiran. Kanarraa kaafee dallaalotiin ammoo yoo ijoollee kana maallaqa garmalee ka gaafatu taate tarkaanfii irratti akka fudhannuuf irratti walii galee jira. Haya jaan nu dhageen ijoolleetu nu dhaga'uu didee jechuudha. Lasaan turraa hoggaa baanis sirriitti itti himu jiran harkaa fi dhageettii kiyyachuu barbaadeeti ragaan barbaachisu.
Oke, akkas taanaan Kanaaf ganama Hussein sirriitti haasawni amma booda fashalee jira jechuudha. Hin akka Okay, tumama okay. tokkollee wanni inni Okay, lafa qabu dhaggeeffadha. jiru ijoollummaan akka namni jirutti deemnaan jechuu barbaadeeti Oke, na galatooma. dhaggeeffadha amma. Dabbaa Ganama. lammaa tana dabbaa lamma ki goono wayitiin Ah. yoo si mijjooyte nama hundaa wani fitenni yoo ammoo hin mijjooyin wayitii takkatti godhee wanti nu waan akkatti haasawanii miti. Rakkoon qabu waan Takka ammaa wayitii biraa godheetiin. asirraa achoo saatiin hin qaba lakkeen ammoo saatiin hin qaba garuu yoo ganama goones yoo mutti fufnes rakkoon qabu. Yoo saatii qabaatte jara keessaan dubbisee deebi'a. Amma boona yoo wayitii biraa goonettes akkas goote tartiibaan irraa gartee Fedi nuufiti ammoo wanta fedi dubbisi nuufiti rakkoon qabu dandeenyaan fedi dubbisi. Muraadee fa'aa fedi mee muraadee fa'aa siiran. Muraadee fa'aa siiran. Ijoollee. Bayaan itti dhaamsu tokko Jara kan naa hin dhaamne dubbise. dhaamsan isin biraan hin geenye see malee kun osoo illee dhufee jira dubbii ammoo fennaa qo'e fedi itti dawwalee Naa gubbaa dubbi- itti dawwalee ismaa itti dawwaliu. Naa dubbisee dhufaa koo jara hunda naaf fitaa koo isaan hundaa'u. Okay, dawwali. Jara kan ishee godha hundi keessanuu. Gabboo'ee Warri deebi'a. maallaqa isinirraa. Okay, ye. Warri maallaqa nyaadamtanillee maallaqa keessan kottaati wanta godha. Ijoolleen dhugumatti inni isin qabe warra ragaa ba'uu dandeessan qophaa'a. As galan deemina hundi keessan. Sultee waa tuqi. Sultee waa tuqi akkaan sargutti. Sultee waa tuqi. Akkaan sargeessi fuudhutti. Akkasii goofas koo sargeetiin jira. Koo walseen. Muraadeetti sheernaa godhaa guutakka. Warri Hussein Maabaraa nama keessa miidhee takkaa isin miidhee. Mee Warri ragaa qabdan. waan isin erga takka laalibsan jara jalatti. Okay, qoy guutakka akkamitti ilaalaa na jira warra na bira. Sanee miti dabbalaanis yaadaan qaba. Jechirsaan jee Amma takka bamu jechirsaan jee. kutte ragaatti barbaadanii sagalumaan isin ergisan laata. Kan namni biyya jiru sun nama miidiyaa miti nama miidiyaa fayyadamu. Nama waan kana keessatti beekamu. Okay, yaa dhaggeeffadheen jira. Ni jiraa mi sagaleen kiyya? Okay. Ni jira. Warra gaara mul'ataa jee gaara mul'ataa hin beeku inni hin beeku na fakkaata amma dura. Hin beeku nama inni biyya Sagaleen tanis nu hundaa'u nu ga'ee jira agarree jirra nu dhaqqabe. Warra gaara mul'ataa maal akka ta'an sirriitti nu beeka sirriitti. Sirriitti Hussein nu Maabaraa beeka kanuma sirriitti sin jawaan. kanuma innumaanu. Isuma kana warra gaara mul'ata maal akka ta'e ni beeka gooftaa isaati warri gaara mul'ata ni Anammaa beeka sirriitti bocola beeka. asirraa laakkachi jiran kana tokko wallee irraa qabne. Kottu Hussein kiyya Hussein qoyaa guutakka. Qoya guutaa kanaa wajjaasaa. Hussein Maabaraa yoo kasgala jiru taate nama sitti ergeetiin jira. Ifaan warri mana keessa jirtan guutakka. Yoo mutiin qaban irraa gabbuutti irra wayyaadha. Hussein Maabaraa yoo kun si taate wayi sitti hima. Yoo si taate koo Hussein waliin haasofna. Yoo na beekte hin beeku malee na beekte natti hin fakkaatu. Yoo na beekte wajji haasofna koo. Yoo na hin beekin ammoo hin seenin deema. Jechuun hanga na bartuu na bartee dhufta hanga na bartuu amma dhiisi. Yoo duraan na beekte garuu kootu warri si wayyaadha wajji haasofna. Dubbiin akka guyyaa kanatti goggootee ijoollee biraa kotte sanii miti. Akka siifis irra wayyaa, akka miskiinaafis irra wayyaa, akki egeree jireenya keetiitiifis irra wayyaa akka guyyaa kana goggoote sanii miti. Akka amma namoonni tokko keessaan si barreessanii fi suuraa ta'e poosti godhanii goota kiingi siin jankanaa miti. Namoonni ganda keetii jechuudha gandummaadhaaf. Guutuun isaanii ni galabbaxaman ni caccaban dhaamani dhugaan siin jaa. Wanni hundi akka yaadda sanirraa maqeetti gara deemuu danda'a. Garuu osoo lafti nagaa kootuuti dhugaa miskiinaa kasi harka jiru dhiiga miskiinaa kasi harka jiru waan balleessite fudhadhuu badii tantee waan balleessiteefis himi saba kanaa wajjin araaramii jiru tantee ilmaan keetii wajjin jiraadhu. Amma waan hin koflaa takka akka laafsatu sitti hime. Yoon sillee hin beekne nallee akka carraa shakka hin beeku ol seeni jennaaf isa wajjin dubbata. No rakkoon qabdu. Inumaa yoo ana beekuu baate mana kiyya kana seenin. Bakka biraa dhaqee bakka biraatti haasa'u. Yoo ana beekuu baate hin seenin rakkoon qabu. Jaalattuus jibbituus hattuun gosaas hin qabdu gandaas hin qabdu. Okay? Nama tokko maqaa balleessuudhaafi nama sadi namni afur maqaa balleessuu danda'a. Qoy sultee kutakka. Namni afur namni sadi nama maqaa balleessuu ni danda'a walii galee.
hawaasa kuma sadi keessaa hawaasni humni lamaa fi dhibbi shan yoo si himate rabbii guyyaa qiyaamaatii kanaa maqa balleessidha. Hawaasni dhiisuutii miti amma asiin jira bakka tanaan jira Hussein ol seenee waliin haasa'uu dandeenya. Wanni jiraanii jirti eeyyee ni jira oluma galchu Hussein. Ol ba'i Hussein private irraa eeggadhu ol ba'i akka ati qoosaa gootu kanaa miti naamani wallahi akka ati qoosaa gootu kanaa miti naamani. Namoonni silaa miidiyaa kanarra jirraa nuti maalii midhaan gattanii ijoollee galee hatanii muutii qabatan koomentii fi maaliin isin argaa irraa adeeroo ni ala baata malee harkaan daaraa qabatta malee hattuu bira dhaabbachuu hin dandeessu gandummaaf jettee siifiinin waliin baddan asirraa. Isin arguu jirra koomentii feesbuukaatis ni agarraa koomentii bakka biraatti ni agarraa wixxu hoggaa namni eegandaa yoo waan takka isin fiduu baatan amma waan kana asliifaa fideemi ijoollee sanii fideemi maatti shakartan. Okay. Hawaasa guutuu himata miskiinaa booha haadhaa biyyaa booha meeqaa du'ayitu godhu jira. An keessan jiru ammoo waan kana ammoo eegalee malee ijoollee tanaaf fiti itti sokkee sagalee namaa ta'u jiran haqa miskiinaa baasu jiran gammadeetiin dhiisaafan. Ati garuu yoo ati fiduu baatte hamtuun isaan hamtu yenii gabaasan si bira toltuu taati ati kingettee jala baata. Biraayiveetii firraa kuusen ol baanee wajjinaa soinaa biraayiveetii firraa hiikii ani dabbaal mootiiti ani nama siyaasaati. Miidiyaa kanarratti yoo ammaan dura na beeyta qonnaa hojjaa sa'i yoo ammaan dura na beeyne immoo waan takka sana hojjenne haasa'inii karaa gaarii siyaa ta'u deem ammoo ani isaatiin maasitti argaa jirtu kanaa miti anaa sirrii arguuf jiraatte yoo rabbi jeeshaa Allah guyyaa lama sadii keessatti okay muraadeeffatti illee sheer godhaa aslii waraasa irraa gabbeeffatti sheer godhaa yoo usee maabaraan dhugaa sin jaa ani maqaa keetillee hin beeku hojii keetillee hin beeku waan kee takka illee hin beeku wallahi rabbina shaahida laal dhugaatii kana kabooda dhimma keetii fi maqaa kan kee guyyaa lama sadeen kana qofaan dhaga'u jira laayivii isin guyyaa kana gootan qofaan argee yoo dhugumatti dilli miskiinni sirraa boo'u sun dhugaa taate sirraa hin baruu barbaada ol bahii waan ansi gaafadhe naa deebisi tartiibaan hojjaa soinna. Ana kan dhuunfaatti Hussein Mabara nama jedhamu wallahi dhagaheetis hin beeku argeetis hin beeku hamtuu isaallee hin qabu. Galcheetu jira dabbal. Private irraa eeggatu jiru yoo gasti ergate malee danda'u gasti ergatu jiru. Hussein kiyyaa ergadu. Anu obbol. Ergadu dan jara ergadu. Defa duga nambusin obboleessa kiyyaa harka jira qarshii 50 kabaleetiin qarshii 400 kafaltu malee hin buuftu jara sitiin harka jirti akaawunti harka jirti bilbilisa qabiyyaan harka jira. Kana ma itti ragal. Hussein Mabara private irraa eegi tamam mee qoy kaa kutakka. Ammaan dalagaa cafaqee rabbi reefu awaalaa buufatee kutiraan jira bisu daadhu ennaan. Mutii sentamoo firanga si buusa. Ilmaa deeraa nama akkanaa kana nutti waliin galchina mana marakkoo himatu. Hussein wajjin haasoo nama isaan dhaabbi. Hussein hin beeku waan isaa hin baruu deema qoy yeroo takka Hussein gastii gadhee ergadhu si galchuu hin danda'u akaawuntiin kee private irra ni beeyta. Hiika akaawuntii private irra dhayi gastii gadi ergadhu gadhee ergadhu. Eessatti sargee si galcha gastii ergadhu gadhee Hussein kiyya gastii keessa hin jirtu laal. Yookaan private hiikadhu as gala deebi'i yookaan gastii gadhee ergadhu malee jalaa si harkisuu hin danda'u. Okay? Si galchuu hin danda'u. Akaawuntiin kee private jira private eegadhu. Barreessi kunis maasila. Isa dhugaa Hin beeku ani isa ta'e kabiraatee. Okay kabiraatiin kottu maal jasan maqaan maal ja maqaan san. Maqaan san maal jaa koomenti naa godhe muwaan tana. Aburayyaan jaa keessa kun. Aburayyaan ka guyyaa kanaa okay si argin jira kottu. Aburayyaan ka guyyaa kanaa taanaan siin beekaa kottu sani.